Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoonni fi hordoftoonni yuutuubii kiyya har'aa qophii sadaffaan walitti deebitee jirra. Asoosama falmataaf seenaa imalli isaanii garami maalirra ga'an kan jedhu hedduu garaa nama nyaata. Gara fuulduraatti kan waliin xumura isaa laallu ta'a. Hamma xumura qophii keenyatti nu waliin ta'achuun affeerra kooti. Onneen falmataaf seenaa jaalalaan liqimfameera. Falmataan gaafa isheen gaaffii gaafattu akkuma isheen har'a eebbifamtuutti ibsaaf, garuu yaadni ishee gaafficha osoo hin taane falmataa irra. Erga xinnoo ishee dubbisanii booda boqonnaa fudhachuuf ba'an. Ergasii haasaa isaanii tokko lama jedhaa jalqaban. Isaan akka Oromoo ammaa cal jedhanii waa'ee jaalalaa odeessu osoo hin taane sanyii fi seenaa isaanii akka Oromoo duriitti wal gaafatan. Lachanuu muddaa muddii qaban. Seenaan gaaffii na ajaa'ibu tokko si gaafadhu jetteen, innis tole jechuun deebiseef. Ati garuu maaliif barattoota saba biroo akka daree kee hin seenne dhoowwite? Gaafa barsiisaan yuunivarsiitii taates akkasuma gootamoo jechuun gaafatte. Falmataanis akkas jechuun gaaffii ishee deebiseef. Nuti yoo xinnaate uummata miliyoona 40 taana. Garuu afaan keenyaan magaalaa deemnee limmee bitachuu hin dandeenye. Hedduun keenya afaanuma keenya dubbachuutti qaanuma. Namoonni hedduun yoo afaan Amaaraa kuni jalaa cabe ishee fooyyessuuf halkan guutuu hirriba dhabu. Kanaaf barattoota keenyaaf akka isaan galutti afaan Oromootti hiikaaf. Anis dirqama koo ba'uun qaba jedheen. Amma ani si gaafadhu jedheen gaaffii ishee deebisee. Seenaanis eeyyeen na gaafadhu jetteen. Falmataanis akkas jechuun gaafate. Ati maqaa kana maaliif sitti moggaasan jedhe. Seenaanis xinnoo erga gadditee booda akkas jette. Abbaan koo yeroo mootummaa wayyaanee seenu sana roorroon nutti hammaate jennaan gara waraana adda bilisummaa Oromootti deemee itti wareegame. Yeroo san harmee koo wajjin wal fuudhanii ji'a 5 akka ta'een kan deeme. Harmeen koos ana garaatti na baattee mana hidhaa turte. Gaafa isheen ulfa ji'a 8 taatu erga deessee deebisnee siina jedhanii gadi dhiisan. Harmeen koo na deessee ji'a 2 gaafa geessu isheenis baqattee gara waraana bilisummaa Oromoo WBO'tti makamte. Amma ni jirtii fi ni wareegamtee wanta ani beeku hin jiru. Ani erga dhalattee kaasee akkoo kootu na guddise. Maqaa koos akkoo kootu seenaa jedhee naan moggaase. Ati yoo jireenyi kee maal fakkaata jetteen. Falmataan ajaa'iba seenaa Oromoo erga jedhee akkas jedhe. Abbaan koo baay'ee nama cimaa fi nama Oromoof dhiigu ture. Yeroo baay'ee farda eeboo fi gaachana isaatiin addan ba'u. Yeroo sirna dargii sana akkas ta'ee ta'us darbee bara sirna wayyaanee kana bira ga'e. Manni keenya poolisiidhaan marfamee bula. Ganama yeroo baay'ee dhukaatu dhaga'ama. Garuu Oromoo naannoo sanaa isa deeggaranii poolisoota ofirraa faccisaa turan. Harmeen koos akka isheen rasaasatti fayyadamuu dandeessu leenjisee ture. Fardi abbaa koo maqaan isaa Daamaa jedhamaa ture. Gaafa abbaan koo Daamaa jedhee waamu ni fiigaaf ni balali'aan. Isa osoo hin beekamin bira ga'ee diina jala miliqanii ture. Guyyaa tokko osoo inni quba hin qabne lafa bari'uu geesse keessa ajjeesan. Kana booda Oromoon naannoo keenyaa eeboo fi fardaanitti yaa'us isaan dhukaasa walirraa hin cinneen gara magaalaa naannoo sanaatti qajeelan. Namoonni 2 ollaa keenya dafanii furmaata kooman. Oromoonni amma duukaa deemaa jirtan dhaabbadhaa jedhanii fardaa fi meeshaa isaanii fudhatanii karaa biraatiin isaan fuuldura qaxxaamuranii bosona tokko keessatti eegan. Yeroo poolisiin afaan Oromoo haasa'us Amaariffa akka warra Tigree tokko haasaa akkas jedhaa dhufan. ሰውዬ በጣም አደገኛ ነው። ኦሮሞዎች መጥፎ ናቸው፣ ደግሞ ፈረስ ይወዳሉ jedhaa of duuba ilaalaa osoo deemtuu
bosona bira yeroo isaan ga'an dhukaasa warraan cinneen sadan isaanii ajjeesanii baay'ee isaanii madeessanii biraa deeman. Dhiigaan baasan inni Oromoon tokko yoo du'e kan nafxanyaa sadiin madaalama jedhanii geeraran jedheen seenaa fi falmataan boo'ichaan morma wal qabatanii waadaa Oromummaa waliif seenan akka yeroo dubbisanii bashannanaa nyaataa fi kan kana fakkaatan irratti yoomiyyuu addaan hin baane waliif galan. Kana booda bosona addunyaa Danbal, Daarfur, Love Street dabalatee iddoo hundatti seenaan mudhii isaa qabattee wajjin yuunivarsiitii Haromaayaa keessa adeemuu jalqaban. Jaalala isaanii irraa Oromoon Jimmaa, Arsii, Baalee, Wallagga, Shawaa, Boorana, Gujii, Karrayyuu, Iluu, Harargee fi Kamisee akka jiruuf isaan hundi sanyii tokko akka ta'anii fi namoota kanuma naannoo kiyyaa jaaladhee wajjin jiraadha jedhuuf deebii gahaa kenneeraaf. Yeroo tokko yuunivarsiitii Amaaraa keessaa tokko keessatti barataan Oromoo tokko ajjeefame jedhamee odeeffame. Falmataa fi hiriyoonni isaa kaayyoo dhiigaan baasan jedhu qaban guyyaa tokko galgala keessaa sa'aa 3 yeroo ta'u barattootni kumaatamaan lakkaa'aman mana kitaabaa keessatti dubbisaa jiran. Irra caalaan barattoota dhiiraa yeroo dubbisan akka nama hin jirree rifeensa keessa guuruu rifeensa isaanii qaqqabu. Falmataa fi hiriyoonni isaa dhagaa lamaan tokko gara foddaa mana kitaabaatti yeroo gadi lakkisan barataan inni kaan balbalaan inni kaan foddaan of gadi darbachaa isa kufeerra deemaa baqatan. Inni waggaa tokkoffaa Amaaraa keessa dhufe tokko akkas jedhe, yaa Waaqi dhalootii koo naaf dhaga'uu diddee yuunivarsiitii Oromoo nageessite jedhee jennaan barattoonni Oromoo kolfaan dormii ho'isan. Ergasii kaasee yeroo dormii mana kitaabaa, mana nyaataa, daree barnootaa deemanis akkuma keellaa Awaash poolisiin federaalaa sakatta'uu eegale. Seenaan baay'ee gaddaa bulte. Hojiin kun kan Falmataa fa'aa ta'uu hin oolu jettee lubbuun ishee dhaawwatte. Bilbilli isaa irratti bilbilaa bultus bilbilli isaa ka'uu dide. Guyyaa lammaffaa Dambalii akka dhufu itti himte. Yeroo inni bira ga'ee beenu cireenyaan jedhuun seenaan imimmaan morma ishee irraan dhangala'aa kottumee waan tokko si gaafadha jetteenii akkas jettee gaafatteen. Falmii koo ani baay'een si jaaladha. Onneen koo erga si argee jalqabee jaalala keetiin booji'ame. Garuu akkuma abbaa koo baada godhame sillee waan dhabnatti fakkaata jetteen. Falmataanis innis ishee ofitti qabee seena koo anis baay'een si jaaladha. Ergan si argee jalqabee hirriban qabu. Garuu gumaa abbaa keetii aada teetii fi abbaa kootis walumaa galatti gumaa jaalleewwan wareegamanii kan baasu numa seena koo jedheenii imimmaan gadi roobsaa sirba Kadir Martuu fedhii koo hin taane si ganuun jedhu naaf dhaggeeffadhu yoo yeroo qabaatte jedheen. Guyyaa muraasa booda halkan keessaa sa'a 8 yeroo ta'u dormii barattootaa sakatta'uuf poolisiin federaalaa dirree waraanaa fakkeesse. Falmataa hiriyaa isaa tokkummaa dabalatee barattoota hedduu achi buuteen isaanii dhabamsiisan. Ganama barattootni hiriira ba'anii isaan hidhaman haa hiikaman jedhaniis isa gaafatees gara mana hidhaatti guuran. Seenaan halkaniif guyyaa wallaaltee hiriyoota isaa kan isheen itti bilbiltu hunda achi buutee isaanii dhabamsiisaniiru. Dhiironni duraan jaalala isaaniitti hinaafaa turan abdii kutachiisuuf yaalaa turan. Barattootni Oromoo hedduun garuu baay'ee gaddanii yaadan ishee cinaa dhaabbatan. Yeroo nyaattu, yeroo mana kitaabaa deemtu, yeroo hunda kophaa yaadaan ciincaa deemu jalqabdi. Osuma deemtuu gaaffii tokkofuma gaafatti. Harmeen koo gaafa abbaan koo deemee wareegame sana maaliif inni hin deebi'u jettee abdii kutattee hin heerumne ture? Yookaan nama biraa jaalachuuf maaliif dhiiste? jettee of gaafatte. Anis yeroo kaayyoo abbaa fi haadha koo kan jaalallee koo walumaa galatti dirqama Oromummaa ba'uun qabu jettee of amansiistee itti dabaltee. Onneen koo Falmataa wareegame kana booda eenyuunis tasuma nu wareegamu
jettee falmataan poolisoota dhalootaan Oromoo ta'an keessaa hiriyoota hedduu qaba. Isaan keessaa isa tokkoon xalayaa kana barattuu seenaa jedhamtutti naaf geessi jedheen xalayichis akkas jedha.